لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك qajeelfama akkaataa hajjii. والنعمة Gosootni hajjii sadiitu jira. Umraa gootee akkasuma hajjii godhuu, lammaffaan hajjii qofa godhuu, sadaffaan umraa fi hajjiis walumaan godhuudha. إن الحمد والنعمة لك Imala hajjii. شريك لك Namni xayyaaraan gara hajjii deemu tokko waa sadii niyyachuu qaba. Kana jechuun ihraam jechuudha. Hidhannaan ta'e tan duraa niyyachuu, qaama dhiqachuu, akkasuma fatira urgaa waa shittoo dibachuudha. Erga uffannaa hajjii uffatteen booda rakaa lama salaatta. Niyyaan tan ta'e asumatti xumuramuu qabdi. Yoonii fi umraa qofa godhuu deemte labbayk Allaahumma umraan jettee niyyatta. Yoonii fi immoo hajjii fi umraas waliin godhuu deemte labbayk Allaahumma hajjan wa umraa jettee niyyatta. Yoonii fi hajjii qofa godhuu deemte labbayk Allaahumma hajjan jettee niyyatta. Erga Makka dhaqxeen booda wanni ati dura godhuu qabdu xawaafa. Erga Kaabaadhaan marraa torba naannofteen booda maqaama Ibraahim jalatti rakaa lama salaatta. Amma yeroon yeroo Safaa fi Marwa jidduu saffisanidha. Erga Safaa fi Marwa jidduu saffisneen booda rifeensa keenya ciranna. Hidhannaan teenya tan umraa tan duraa asitti hiikkanna. Baatii Zulhijjaa keessa guyyaa 8 labbayk Allaahumma hajjatan jettee hajjii hidhatta. إن الحمد والنعمة لك والملك Erga hajji hidhanneen booda gara minaatti adeemna. لبيك لا شريك لك Baatii Zulhijjaa guyyaa 8 erga mina deemneen booda zuhrii, asrii, maghribaa fi ishaayii fajrii achitti gaggeessa. Walumaa galatti achi bulla jechuudha. لبيك اللهم لبيك لبيك Ergasii gara dirree Arafaatti deemna. إن الحمد Erga dirree Arafaa dhaqneen booda du'aayii godhannee Rabbi zakkarree booda لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك gara Musdalifaatti deemna. إن الحمد Musdalifa burlee gara minaatti dhufnee minarraan gara Jamaratul Aqabaa deemna. Zulhijjaa 10 erga Jamaratul Aqabaa dhaqneen booda yoo dandeesse bineeldota nyaataman hoolaas ta'uu qalta. Ergasii rifeensa keenya haaddanna. Amma wanni hundinuu ni hayyamama. Jaartii ofiitii waliin rafuu malee. Ergasii gara Makkaatti deebina. Erga gara Makkaa dhufneen booda xawaafaa fi hajjii keenya itti fufna. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Erga xawaafa keenya xumurreen booda gara minaatti deemna. Jamaratul Aqabaa dhaqnee dhagaa darbanna. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Gara masjiida Makkaa dhufnee xawaafa marraa torba erga xawaafneen booda
amma kallattiin gara madiinaatti deemna jechuun masgiida nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam degnee qabrii nabiyyi keenya ziyaarra. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة